sagalee kana dhaggeeffadha laka isiin dhiira jana janti xiqqoo isii fageenyarraa waraabame waan ta'eef na jalaa gabbu'e. عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جمتوا تافي داوت تكينا جرد جبتوا فيان كيس بقى جلاتنا نجي ربي لفظ سنجرتني في بقى سنجرتني تجارة في تلو لقيني في كذا كتابوري سنبرنا فاقو فوني كورامتي بيا كم جرتني نجي كيس برا نايس نينجتا ويا راكم بيكم تجوا راحت كله نروكبا كله نروفتي أكنا تأي أسين نجابي أسين أكنا تأي بالبلان بقى دلنا قاتوني زين نقولين نجرو نموني فيديو سلال تن أركو تن ديتني وفتح أكمل في الدمالة دعاء جرا أسين نكبا أجين نكبا أتيام برا قرطة ترتة مو إنك تأسيد دائما تيوليني مالي وني أكنا مالي فوني أكنا دلعما مالي في ديرمان في الدي إيسار بنميجيني جنا كلات منوبورا ومكنا تنا قررت دائما تين دبين لغمو فيمو دبين برا لغما دائما تين صداته yoo isin na bira gabbatan kokke mana keessa fuuteen ajjeefti prank jedhe malee dhiirri mana dhufu isin dhiira mana fiduun dubbii haqaati dubbii sirriiti jettee daa'imattiin information jiru na bira hangeette jechuudha. Ani illee sanirraan immoo marajaa qabatam ka isin halkanii guyyaa sa'aatii 24 dhiira jana jantu ka dhiira waliin isin haasoftu jechuudha. Karaa telefoona kiyyaatiin Ricardo isi ka isin olina soft na ergame na bira gaya jira chukana le boda ka isin dage susta rakino masin kabdu malu akasin taate anille kana boda macarasha mata dubbi chu akka bilbila kirratille okay jettina ratin bilbille goduraf ya rafundura kesan dufe jira jechu achu barano namoni toko toko commenti le bare da commenti nama tolu nama barestani ya oromo tenne qalinu jira dasnin jada Waan kula masalah namni nui mana kesan juru. Zaba, ani dulu nak kamta. Mujati koto sen me mal, nana mana sen mal. Esar uftani le nama ninja tani sen. Mal je cila kesan kaidam mal. Usen kot me. Mani. Akam dir tadi. Enggak. Wah. Mas tadi. Wasit devi kere wasit njete. Situ tu benda ni? Ini dubat kena betul ni. Ya tumti. Ya jatuh. Wallah. Wah meda gede. Dem. Ingat nama naga fugote nama. Wan takon nanjen fugote furra kan malah pakate berarti kalat menegura wan kan atu be berarti lola tu. Ayah. Agak marah tu. Bukan ini bayu asal tu ni beku. Wali sila rondio ega bulte mo kasa kana raftu di. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mali rondio iba sinjani. Mo nama rondio ibu tu. Rondi ira ega durba ega. Itu malah kana rondio ibu di raftare. Am moni se dufe. Rakin numang kirkin mana tikap tu mah. Ma kalian tu mana bil tahu pada kana kalian lagu cek. Nah, alena akut. Alena akut. Amma kamana itu bil bil. Ma ufte. Kamana kalkani buya wali nazo tusun. Kamana rebas urge gana mazirat tusun. Innumma mana ala se afik kana muta. Telefon kira aku oke injini berbadashi. Mana sultan. Mala sultan kamal mal kamoli nazo tusun. Oh, nuri nasi. Innumma mana ala se afik. Di mana ejra. Sagalee kana dhaggeeffadha laka isiin dhiira jana janti xiqqoo isii fageenyarraa waraabame waan ta'eef na jalaa gabbu'e. Sister Lili, brother Lili, aku control ini kan. Akkasi waan isin haasofte sagalee caafii dhageettan jechuudha. Waan isin haasoftirraa waan isaan waliin haasaanirraa kun waan silaa namatti himanii miti qaanyiidhaa xiqquma si yaa dhageettaniif amma takka yoo keessaa isin yoonnaa idhaa dhageettaniif
haati kun haasoftellee asuma jirti haati sagaleedha finnee jirra qoy ka itti haasoftu kan ammaan bilbilee kalee gana bilbiltan Hiriyatii yaba. Hiriyaan kan kee kun sagaleen kan dhiraatii miti qoleen haasof jirtu jaran rabbeedhaan kisa akka ariin nutti hin baane uduu tapha saachaan uduu aaru ankisa akka ariin nutti hin baane kana baay'ee kan maa isma silaa bilbila waliin haasoftu kan ammaan eegumne namni eeguu si dhorgaaru hin jiru gal Atuufuu idu. ani ka kiyyaa rakkoon qabu waan sa'aatii barbaade fuudhaan dhiiraati yeroo barbaadetti aga umrii 70 illee fuudhuu danda'an ka kiyyaa rakkoon qabu jedhe Hanga fakkii oduu jiru akkamitti nama. lakki ati heerumina dursiitu mane gaafa sayyoo xiqqaate gaafa an fuudhu sargii uftaayyuu kana waan ta'eef wanni akkana sirrii miti yoo ka ta'u ta'e yoo walii galtan Amma namitti haasee beektee sirriitti addaan bafattee. in beekee habiibii qalbii jettaanii barwaan habiibii qalbiin kamtu jira ka biraa yoo xiqqaate anni Namoota rabaati habiibii galbii beeku namni beekan habiibii galbii beeka hiika isaatu beeka. kan keessuun hin beekan fakkaate ka toliinaa sooftu sun habiibii qalbii eessa wal agararee maali akkana Riisarchii dalaguuf ijoollee durbaa yoommoo deebi'ee qaamaan illee dhufuu dadhabde bilbilaan maaliif baddaree maali adda daa'imatti dheengaddetti muroo dhuftee roorummaan isii humnaa ol tartee piraank naan jette malee dubbiin akka dhugaa ta'e amma naa galeeyyu kana waan ta'eef taa'uttoonni kan keellee kun haadhagaanii gaafadhu salaama isaanii salaam aleekum warahmatullahi wabarakaatu jedhiin kaamera jiraa isilachuu gaafadha kaameraa fuuldura na gaafata waan akkana. kan ishiin gaafan Bannaati kiyya bannaati akkana hin ta'inati kaameraa kun wanta ofii disaatii go'uu qabnu malee wanta namatti himtaati. Citi maqaan keetu Ati godheetti teetii namatti himtaati. haadha gataabaati gabbayuu qabdi ani daawwattoota keen wanni tokko inni an dhuunfadhu jiru ittiin himaa amma yoo ittiin teettime gaafa nagaa rakkina jiru kana hundaayyuu wanni akkanaa hin jira dubbii dhugaa. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa fayyaa jirtan nagaa alhamdulillahi rabbil alamin. Kiyya ofirra dadhabe kalaas qoyaanii bakka himurumaa rakkoo mulumaa sir likki maa dabare immoo isa akkana gootu inni fayyaalessa nama akkanaati illee miti daa'ima tana akkana gootu. Daa'ima baay'ee qabatin akkana. Sagalee kiyya ofiitti biti. Sagalee kiyya bilbilummaan kiyyaa bilbilli kiyya bari Itoophiyaa guutuu koontirool godhaa baratiin qalladda. Hojjetaan እንደዛ ከሆነ ወንጀለኛ akkasoo ta'e immoo yakka dalagaa jira bilbilli kee. Yakkaamiti. Yakka dalagaa jira. Anam bilbila as keessaa maqaan qabu guutuu isaa guyyaan eenyu waliin akka isaan haasa'an marajaa inni eegaanu agarta. Ana bira dhufa marajaan isaanii. Kana waan ta'eef atillee akkanuma baay'ee jira yoo xiqqaa. Qo'i sagalee mataan eessaa fuuteetummaa. Sagalee kan isitutti kennee miti iskee. Eessaa fuuteetti kenni bilbilli kiyyaa baru ka sagaleen irra jiru bilbila kiyyaa baru. Kana waan ta'eef hojii kan kee kana kaameraan kiyyaayyuu bakka isin deemtanii bakka isin baatan isin eeguuf qophaa'ee jira. Inni ataadame maal jetta kiyyaa bakka amma wanna obsana ficcisiiste waan jirtu li haasofna. Amma wanni walitti haasofnu hin jiru kana booda waan akkanaa dhiiftee heerumuu takka jedhu waan akkanaa kana jalaayyuu galtee heerumuu dhiira mana fiddinurraa dhaabu maftiin kennaa kabajamu. Kiyya qe'ee kana keessatti. Ani sharafa kiyya gabbuusuuf qe'ee kan fida akka biyya adda qe'ee fiddeetti soosooba barsan. Sobaamiti. Ataama wal fakkeessaa jirta. Wal fakkeessaa jirta. Amma dubbii wal isinii fakkaate. Sagalee wal isinii fakkaate. Daa'imattiin barnaa jeefti nahuutii anuma keessaa baafti jedheetiin sodaadhee biraan jedhee. Isin firee maal beekaa? Akkasii daawwattoota keenya kabajamoo ishee laak sabskiraayib godhaa kuumintii. Yaada qabdan karaa kuumintii karaa keessaatiin. Ila amma soota isin gayyattaniin hayaataa hoorumtuu qinii haa janajjantu illee ja'atuma kanuma haa jedhan. Lak isin lachuu isinillee fuudhaa isinillee yeruma deemaa isin martan. Ofii addatee mana haa Isinillee kophaa mana ta'uu bakka. Turi maal itti daa'imatti? Anumaanuu isin ga'uuti. Isimaan deemi jedhi isi akka heerumtu godhu turraa. Lak isi agasi fuutanitti deemtanii isinillee fuudhaa. Ati qoy lammaffaa fuuta moo tokkoffaa? Ani lammaffaa tokkoffaa keessaan jiru ani waa'ee fuudhaa keessa illee jiru mee barraa kun asii. Maa kakka